In 1959, Egypt and Sudan signed an agreement that would define Nile politics for decades. galmee seenaa keessatti kan hin irraanfatamne gaabbii baroota dheeraatiin walii galtee qooddannaa qabeenya bishaanii laga Abbayyaa irratti akka lakkoofsa faranjoota bara 1959tti Ijiptii fi Sudaan waliif mallatteessanidha. Walii galteen kun mirga biyya qabeenyi bishaanii dhibbantaa olaanaan keessaa maddu Itoophiyaa guutummaatti haquun dhibbantaa 66 biyya yaa'a gadii lagichaa taate Ijiptiif dhibbantaa 22 ammoo Sudaaniif mirga fayyadamuu yoo kennu qabeenya bishaanii dhibbantaa hafe ammoo lafni gammoojjii ho'aan fudhatuuf dhiisuun biyyoonni lamaan akka addaan qooddatan mirga kan kennedha. Kun kanaan osoo jiruu garuu lammiileen biyya mootii bishaan Afrikaa jedhamtu Itoophiyaa keessa jiraatan tilmaamaan kanneen dhibbantaa 60 ta'an humna ibsaa ga'aa jiruu fi jireenya isaanii ittiin gaggeessan osoo hin argatiin waggootni hedduun darbaniiru. Cabaa fi hanqina humna anniisaa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo dheeraaf irra bubbulee furmaata itti gochuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 yeroo bulchiinsa mootummaa Adawaayitti ministeera muummee kan turan obbo Mallas Zeenaawiin haala mijataa idil addunyaa fi naannoo baha Afrikaatti yeroo sana jirutti fayyadamuun dhakaa bu'uuraa ijaarsee haaromsa guddicha Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Guubaatti kaa'uun hojii seenaa itti fayyadama qabeenya bishaanii Itoophiyaa jijjiiree eegalchiisaniiru. Kaayyoon guddaan ijaarsa hidha kanaa fedhii anniisaa Itoophiyaa waggoota dheeraaf itti qoramaa turteef furmaata fiduudha. Kanarras yoo darbu humna anniisaa hidha bishaanii kanarraa argamuun dinagdee biyyattii ijaaruun jireenya lammiilee Itoophiyaa kaleessa dukkana keessa ture fooyyeessuu irratti kan fuulleeffatudha. Keessattuu biyyi dhiyeessiin bishaan qulqulluu ishee dhibbantaa 97 laga Naayil irratti hundaa'ee Ijipt ijaaramuun hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dhiibbaanarraan gahaa sodaa jedhurraa kan ka'e Ijipt sedichaa gufachiisuuf cancala gareewwan adda addaa gocha ishee kana dhugoomsaniif keessoo Itoophiyaa hanga waltajjii idil addunyaatti gurmeessuun socho'aa turteetti. ما حدش يقدر يمس مية مصر. قامني كميو بشان إجبتي دبرسيكن هنجرو إمتي إما دعاء في جرينيتي وانتئف. جماد إبا بيكي ساتين أمو براموتما دوايتي بروجكت هيديشا دهو قرأتشون يكوني ملا عملتما أنغوتا يرو سناتين راوة ماترم إجارسي هيديشا يروك أبا ميفكي ستي أكات أمراموف چرا أرغچو هندن دينيم. كلوت أبوالا هداسي انديت كموت انداغاقم بغا حديثا يال قلسنو. Jijjiiramaan booddee hidhaan haaromsaa hangam akka damdamate ifaadha. Projektiin kun badiirraa baraaramee jira. Jijjiiramni dhufe projektii kanaaf bu'aa madaallii hin qabne fideera. Waggoottan 14 dabran keessatti dhimma hidha haaromsaa fi itti fayyadama qabeenya bishaanii laga Abbayyaa irratti biyyoonni murteessoo yaa'a lagichaa ta'an Ijipt, Sudaan fi Itoophiyaan walii galtee ragga'uuf dureewwanii fi ministeeronni bishaanii biyyoota sadanii magaalaa Finfinnee hanga Kaayiroo fi Kaartuum achis darbanii himannaa Ijiptiif deebii kennuuf hanga magaalaa Niiyork mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti yeroo adda addaatti imaluun wal arganiiru. Garuu walii galteerras osoo hin qaqqabin xumuramuu danda'eera. Haa ta'u malee ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa yeroo sana Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan qabeenya bishaanii laga Abbayyaa irratti fedhii fi dantaa Itoophiyaan qabdu sirnaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif hubachiisaniiru. What puts the guard in distinction from other projects is hidha haaromsaa projektoota kanneen biroo irraa wanti adda godhu yoo jiraate kaayyoon hidhichaa inni guddaan lammiilee Itoophiyaa dhibbeentaa 65 ta'an dukkana keessa jiran ifa akka argatan taasisuudha. Waggoota 14 dura ijaarsi isaa kan eegale hidhni haaromsa guddicha Itoophiyaa bu'aa bayii akkasumas qormaatilee siyaasaa biyya keessaa fi alaarraa isa qunnaman gama kaaniin ammoo wal'aansoo dippiloomaasii biyyoota yaa'a lagichaa ta'an irraa isa mudatan dandamachaa imala waggoota hedduu booda har'aa sadarkaa xumuraarraa dhaqqabee jira. በጋራ ሪቫን እንቆርጣለን. Hojii ijaarsa hidha bishaanii kanaa sadarkaa xumuraarraan ga'uuf lammiileen Itoophiyaa kallattii afran biyyattiitiin jiran garaagarummaa tokko malee maallaqa hanga aarsaa lubbuutti kaffaluun faajjii tokkummaa biyyaalessaa dhalootaa ta'e kana boqonnaa xumuraa irraan ga'uun danda'aniiru. Kunis ummatoota Itoophiyaa kallattii biyyattii afraniin jiran biratti akka injifannoo olaanaatti lakkaa'amuun gammachuu olaanaa uumeera.